Yuunivarsiitiin Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaa dhimmoota qulqullina barnootaa manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa magaalaa Adaamaa irratti qorannoo gaggeessaa ture xumuruun bu'aa qorannichaa qooda fudhattootaaf ifoomse. Waltajjii kanarratti itti aantuu kantiibaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa Aadde Seenee Muhammad, doktorootaa fi qorattoota Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaa dabalatee qaamoleen biroo argamaniiti jiru. Pirezidaantii Ixaanaa dhimmoota qorannoo ce'umsa teekinooloojii fi tajaajila hawaasaa Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaa Dr. Alamuu Disaasaa waggoottan 30 darban keessatti xiyyeeffannoon inni guddaan carraa barnootaa babal'isuu irratti ture jedhan. Waggoottan 30 darban keessatti xiyyeeffannoon inni guddaan karaa seektara barnootaatiin ture carraa barnootaa babal'isuu fi hawaasa barnoota hin argatin bira ga'uu yookaan immoo access to education akka turan. Bu'uuruma kanaan uwwisa carraa barnootaa baay'ee hedduu ol ka'ee jira jechuudha. Ta'us garuu gama qulqullina barnootaatiin kufaatii jabaan turuu kan himan Dr. Alamuun kaayyoon qorannichaas cabiinsa barnootaa akka biyyaatti mudate sakatta'uun manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa magaalaa Adaamaa keessatti qulqullinni barnootaa maal akka fakkaatu xiinxaluun argannoo qorannichaa qaamolee dhimmi ilaallatuuf dhiyeessuun furmaata akka argatu gochuufi jedhan. Jijjiiramni kun akkuma jirutti ta'ee galuuf yeroo ammaa akka biyyaatti akka naannootti akka magaalaa keenyatti qulqullina barnootaatiin wal qabatee rakkoo cimaan nu quunnamaa jira. Qorannoowwan garaagaraa bu'aa qorannoo biyyoolessaa dabalatee jechuudha akka mul'isanitti sadarkaan qulqullina barnootaa biyya keenyaa baay'ee kan nama yaaddeessu. Bu'aa qorannoo kanaa kan dhiyeessan gareen qorannoo yuunivarsiitichaa rakkoolee ijoo kufaatii barnootaa fidaniiru jedhan keessaa barsiisaa fi gosti barnootaa inni barsiisu wal simuu dhabuun, hoggansi mana barnootaa beekumsaaf dandeettiin sirnicha hogganuu dadhabuun, hanqina kitaabilee barnootaa fi meeshaalee deeggarsaa, karoorri sirna baruu fi barsiisuu irratti ba'u laafaa ta'uun argannoo kana keessatti tuqameetii jira. Kana malees tooftaan kenniinsa barnootaa sadarkaa mootummaan kaa'een hojiirra ooluu dhabuun, tooftaan barnoonni itti kennamu laafina qabaachuu, barsiisonni yeroo barnootaa qisaasessuu, hanqinni dandeettii barsiisota tokko tokko biratti mul'achuu fi kanneen biroo hedduun argannoo kana keessatti ibsamaniiti jiru. Rakkoo kana furuu fi gahumsa manneen barnootaa sadarkaa gadii kana ol kaasuufis mootummaa dabalatee dhaabbileen barnoota olaanoo deeggarsa itti fufaa ta'e gochuun akka irra jiraatu akka furmaataatti ibsameeti jira. Qaamoleen waltajjii marii bu'aa qorannoo kanarratti hirmaatanis bulchiinsi magaalichaa fi waajjirri barnootaa magaalichaa rakkoo kufaatii barnootaa furuuf qorannoon akka gaggeeffamu gochuu isaa fi qaamolee qorannoo kana dhiyeessan galateeffataniiti jiru. Gaaffilee ka'aniifis deebiin kennameeti jira. Itti aantuu waajjira barnootaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa Aadde Fooziyaa Tolamaariyaam rakkoon cabiinsa barnootaa nu mudate qorannoodhaan deeggaramuun isaa akkaataa rakkoo kana furuun danda'amu irratti akka hojjennuuf galtee guddaa ta'a jedhan. Wanti qorannoodhaan deeggarame irratti haalaan kan walfanne qooda fudhattoota hirmaachisnee irratti hojjechuudhaaf waan nu gargaaruuf baay'ee gaariidha kan jedhuun kaasaa. Qabxiilee qorannoo kana irratti ka'an irratti ogeeyyiin biiroo irraa dhufanis akkasumas keessummoonni as keessatti argaman waa baay'ee kaasanii jiru. Rakkoo gama barsiisaadhaan jiru hooggansaan sadarkaan qooda fudhattoonni qaban hundumaa kaaseetu jira. Achirratti akka galteetti fudhannee wanti hojjennu jiraachuu sunatti mul'ata jechuudha. Dhumarrattis itti aantuun kantiibaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa Aadde Seenee Muhammad bu'aan qorannoo kufaatii barnootaa nu mudate irratti dhiyaate kun rakkinicha furuuf gaheen qaama hundaatuu barbaachisaa akka ta'e kan nutti agarsiisedha jedhan. Waliigala dhimmichi keessumaa mana barnootaa sadarkaa tokkoffaa irratti kan xiyyeeffate bu'uurri kufaatii barnootaa achi waan ta'eef amma kufaatiin nu qunname jennee barattoota kutaa 12 irratti kaasaa jirru kun 12 irratti kan nu qunname miti. Bu'uura irraa dubbiin badde waan ta'eef bu'uurri yoon sirratiin bu'uura irraa sirreessaa yoon deemin ammas kufaatii mafaarsaa deemna jechuudha. Kanaaf bu'uura irraa saayinsawaa bifa ta'een qorannoo saayinsawaa bifa ta'een qoratamee ifatti waan baay'ee nu ibseera qorannoon har'aa jechuudha. Kanaaf bu'aan qorannoo kun hojiitti hiikamuu danda'uu qabu. Amma manneen barnootaa irraa keessumaa qaamni asitti argan bu'aan qorannoo asitti dhiyaate kun hojiitti hiikamu taanaan waraqaa irratti hafa jechuudha. Kanaaf qorannoon tokko immoo rakkoo uummataa, rakkoo hawaasni keenya keessa jiru kan hiiku ta'uu danda'uu qaba waan ta'eef qoratamee kan ta'u osoo hin ta'in qaamni asitti argame kun hundi
kan ofii godhachuu danda'uu qaba jechuudha. Qorannoon keenya gaafa gara hojiitti hiikamu rakkoo manneen barnootaa, rakkoo barataa keenya, rakkoo baruuf barsiisuu keenya kan hiiku ta'uu qaba jechuudha. Qaamolee qorannoo kana gaggeessanis galateeffachuun kallattii gara fuulduraas kaa'aniiti jiru. Dhimmoota hayyoonni kun amma kaasan qorannoo keenya keessatti daballee akkaataa rivaayiz itti goonee hojii qabatamaatti hiikuu dandeenya. Qaamni amma guyyaa har'aasittiin argaminis bu'aan qorannoodhaa kun bira gahee irratti hojjetamuu qaba waan ta'eef nutis qabannee kan amma booda irratti hojjennu ta'uu isaa kaasuu barbaadeeti. Walumaa gala waajjirri koomishinii pilaanii magaalaatis, waajjirri barnoota magaalaatis, hooggantoonni naannootis hojiin kun hojii keenya hunda jedhanii kabajamoo itti gaafatamaan waajjira pirezidaantiitis Dr. Abdulaziz nu gidduutti argamuu isaaniitiif hunduma keessanuu maqaa bulchiinsa magaalaatiin baay'ee ulfaadhaa galatoomaa jechuu barbaada.